Ashamaa harka fuunee akkam jirtu jaalatamtoota fi kabajamtoota Qabduu TV hunduma keessaniif nagaan fayyaan asiniif yaa baay'atu jecha oduu yeroo kanaaf qabannee isiniif dhiyaanna. Oduu faana kasfaana turu anqatalee keessaniif tudha. Amma xumura oduu keenyatti nu hordofaa jechuun hawwii keenya. Oduu hangafootan mootummaan jijjiirama garaagarummaa siyaasaa madda rakkoo nageenya fi gaagama ummataa ture marii nagaatiin hiikuuf kutannoo hin reeqqifneen socho'aa turuun pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ibsanii. Oduu bal'inaan waliigaltee araaraa mootummaa naannoo Oromiyaa fi qondaaltota Wabo gidduutti taasifameen ilaalchisee pirezidaantiin Shimallis Abdiisaa ergaa dabarsaniiru. Mootummaan jijjiirama keenya garaagarummaa siyaasaa madda rakkoo nageenyaa gaaga'ama ummataa ture marii nagaatiin hiikuuf kutannoon hin reeqqifneen socho'aa turuun isaanii yaadatama jedhani. Hayyoonni Oromoo abbootiin gadaa fi amantaa haadholiin siinqee fi dhimmamtoonni nageenyaaf misooma Oromiyaa hundaa ol uummanni Oromoo bal'aan garaagarummaa jiru marii nagaatiin akka furmaata argatu irra deddeebiin watwaataniiru. Bu'uuruma kanaan Waboon kutannoo maanaa'oo marii nagaa irratti qabu beekamtii kennee watwaannaa dhimmamtootaaf gurra laatee fi uummata keenya sababa rakkoo nageenyatiin gadadoo keessa gale mararfatee marii nagaa adda citee turetti deebi'uun waliigaltee guyyaa har'aa kanarra gahuun keenya seenaa qabsoo siyaasa Oromoo keessatti boqonnaa guddaadha jedhanii dubbataniiru. Waliigaltee guyyaa har'aa mootummaa naannoo Oromiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifameen kan injifate uummata Oromoo waan ta'eef hawaasa keenya dabalatee qaamoleen marii nagaa leellisan turtan hundinuu baga gammaddan baga gammanne jechuu barbaada jedhaniiru. Hooggansii fi miseensonni Wabo wal dhabdee ture karaa nagaatiin furuuf filatanii waliigaltee kanarra gahuun keenyaaf maqaa kiyyaa fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin singalateeffachuun barbaada jedhanii dubbataniiru. Mootummaa naannoo Oromiyaa waliigaltee kanaan humnoota siyaasa Oromoo gidduutti riqicha wal hubannoo obbolummaa wal mararfannaa gamtaa ijaaruun gaagama uummata Oromoo fi walqoodinsa humnoota siyaasa Oromootiin furmaata warra gochuuf kutannoo nagaa hin reeqqifne hidhachuun kan socho'u ta'uu ifatti kan mirkaneessu ta'a. Dhumarrattis uummata keenya dabalatee qaamolee waliigaltee guyyaa har'aa mallatteessine irraa akka geenyu nu waliin dhaabbattan hundinuu ulfina argadhaa jechaa gara fuula duraatti nageenya fi misooma Oromiyaa goomsuu irratti akka nu waliin hiriirtan imaanaa jechuun barbaada jedhanii obbo Shimallis Abdiisaa ergaa isaanii dabarfataniiru. Oduu faana kasfaana ture anqatalee keessaniif tudha. Waan ammaatti na hordoftaniif kabaji keessan guddaadha. Horaa bulaa deebanaa.